kun awari jala kana jirtan namni baay'ee laalu warqaan koopilii kun ilaalu bicha hundi ke warri friendin keessan amara jaartin keessan amara warra akka kenna gida ilaallatee oromoo fuure kana tuma mataa isii keessa mataa irraa haadha wallahi arsi taayim tulma sarota akkana doktora la kanatti simbeen dhageeffadhu sitti magaree gabaanda wala itima odaagiya tuma jiraan nashin dibba garabiya idinillee hundi keessa ofirraa dhooqa karma idin jira boda wala gara waa takkatti dubbadhaa waa hin cufin jira dhageeffadhu sitti ma doktor hin cufin wanti garee keessa galche nama barbaadde waan dalagamaa jiru garee keessatti argita. Wanti dadhabnoo jiraate dhiira kenna tokko akka dhiira kana dhoo lammaffaa nadhiin ta'e na dadhabne. Beera dhiisi. Dhiira kana dhootii fi nadhiin ta'e na dadhabne yoo suuraa jaraa argita yoo suuraa kenna mucaa kenna miidhame yookiin nam tokko miidhame erga ol baanii ibidda kana qabsiisan sii galee nadhiin na. Tuma jarallee tuma warra akka Oromoo jira ashkaa battullee tuma wallaahi. Jara ibidda nutti qabsiisan garee keessa waan garee keessa dalagamaa jiru barbaadde yookiin sheersirra godha yookiin garee misan keessa galche sii galee. Jara ol bayeetiin irraa dubbataa jiru argina akka wanni itti uummanni dhumaa jira ka jara garuu irraa ol bayee namta ka dubbataa jiru argina nadhiin akka nadhiin asirra baate ibidda nu qabsiifte sii galee akkaataa ol baanii miidiyaa. Wantoonni warra jaarsi jara amaara tiitumaa siin jira dhiirri Oromoo nadhoo amaara qabdu tuma. Dhiiraa maal jettaan nadhoodhaan silaa nadhoodha dhiiraa maal jettaan dhiiraa kan nadhoo ol bayeetiin asirra booyu. Waan hojjetamaa jiruun argullee afaan ofii qabate keenya san irraa booyu. Dibba amaaraa miidhamtarra keenya tokko chaa ol baanii miidhan nu saalfachiisan nu qabu. Aboo ani nadhoodha tasiin jechuun jirtutu qoraasi tasiin jechuun jirtutu ani nadhoodhaati nadhoon illee jeena qabdi dhaabbaddaa beekasii bitiltuu. Bakka jirtanii tuma dhalaa Oromoo amaaraa ash qaabbatu tuma wallaahi caccabsaa wallaan hudduu isiitti gubaana isiniin jire. Rabbiin nagaan singalchin namaan jetti bara bo wallahi billahi abaarsa keessa. Kamallaqa wali guruu isaanii wajji qaba. Kamallaqa wali guruullee isaanii wajji qaba. Mallaqa wali guru kajee isaanii wajji nu qaban garafa akkana kuno. Ahmad Bosona Baale irraa kaasee warroonni garee ijaartanii birrii mucaasan wali qabaa jiraatan. Warri birrii sumni takka baafte Rabbiin azaaba keessa sin haa galchu. Rabbiin jannata haraama sin Amadi biyya jira rakkoon qabu wanillee yoo haala laaletti. Rabbiin azaaba keessa sin haa galchu. Warri mucaasanii birrii wali qabdanii birrii mucaasan baasaa jirtan Rabbi azaabaaf sin haa qoodhu. Uummata keenya uummata bira qalma. Doktora tuuta doktora. Itti hutte nageetti. Doktora. Ate ukaanga sin dhufanii usii taa'e. Turi. Doktora Ahmad Bosona Baale tuutee amma biyyarra qeerroon karaa natti haa cufuufi. Amma doktorri nama guddaadha. Doktor Ahmad Bosona. kun awari jala kana jirtan namni baay'ee laalu warqaan koopilii kun ilaalu bicha yoo namni baay'ee dhufee maal nu fayyadaa miti koopilii kun namni baay'ee nu haalaalu beenan namni warri jiru tiga koopilii godhatti sulee dhageeffadhu. Afmiyye. akkana godhaa jenne kuno. Ara bakkaatu futuun. Aboodii gabuu siyaa keeti mataadha yaadii keessaa jiru maal jedhamu kana tumaa ooltanii beekaa waaqannoo. Ini kau dah tersi fakasi gagama. Jodoh ini kau mesti mana nama kuda dana cerita mata ada yaki falati. Gagama. Kana jeda. Tadi kedua kali sih. Oromo tahan ini coba kun. Harga Oromo nu nama ndak kanati. Dayo gua kar kali kita gua dana. Udah jirani mi daya kita gua dati dike sano garsi sa daya kas mana tak. Mana kau negara bakal akal gua dulu yon no bakal. Akal gua dulu yon bakal cufut. Aduh betul. Ya kasih warwat. Akasih warwati saja. Warwat jeda warwatu bina. Ha warwat. Warwat bakal namanya bukan እንደዚህ ነገር ባካችሁ ሁላችሁም ሰሙ ባካችሁ ነገሩን አዳምጤ አባረጋ አይሲን ተጋያ ምንም በማናውቀው አካለ ጎደሎ ነው ተመልከቱ ይሄው እንደምታዩት ነው አካለ ጎደሎ ምናምን በማናውቀው ያው ቢበቃን እናንተም ፍቱ እኛም እንደዚህ አይነት ነገር ይብቃን ነው ምሮ ሌላ ምንም ማለት ነው والله كبنوني والله ابو سوليش اجرات داون ان قبل warwad jedhani warwad لا مال فيديو تفتن هاي دني تمني video cufadhu si warwad video cufate warwad video cufate warwad jedhani zenjarana wano sigora gotu وكنا ko atumu mucaan intumneeti mucaan sirriitti atuma mu ay yuya ke korea ke nayi sisa si malif go itta abbo jarana jarri tuma jirti bari osmi gafa ke sana kadi ko hutu tira kan sun amar kabe na wasu kan kana di sa ilu
فيديو تفجينا يا اخي فيديو تفجينا عمل لي موتو ورا بالله كوبلينج لي كوبلينج باي وان والبيكو دافي يو كتساد ارغانيه انو دركون لو دان داوان تيرا وان سن بربان بيتان دول باسو يچاله باينا اكشن بلستني جرى امارتي لا ابو جرى دنت رنقم نتي ورا ربوت چوكوتي ما جتو سي وري جلا جرتن ابا ورا جلا جرن كن فايده ماركا ورا جلا جرو فايده من كبو فايده ورا جلا audio irra video sana wayyaga maal taatan video tikkalle takandi ma murasaf daqiqa murasaf kareetu beeyta am waan si galuu qabutu sulisha am waan si galuu qabutu beeyta inama fakkeenya namni illee jala sheer godhallee jarri illee dhufte laalti miidhaa inni keessa jiru kana yoo argiteetin hin jette jechuu isin barkarraa jalaa gortanii amma miidhaa inni keessa jiru kana yoo argite san gadi lakkifti jechuudha lubbuu kanaatiin san baraarti saniifin bar viidiyoo jenne malee waan biraatiif miti beektaa as keessatti waan sii galuu qabu biroo kiyya inni bayeetin hin jechuudha ergaa ofii haa dabarfatu amma fakkeenya yoo akkatti affanamee adii on ta'e jechuudha maal inni beektaa soba kam ofii qabanii nu soban fa'aa jedhuu danda'anii beekte kam ofii qabanii nu soban fa'aa jechuu danda'anii akkasitti yoo viidiyoon as ba'e xuruudha. Abaleso enu nama sebenarnya sobat kollen jiru. Soodisha kun soba. Isin jara gora ka kararra mul'atu yaa guddatu bar sababa namni gadi duudeef waa bal'at. Yalla malekta disiniya. Ka keessa wacuun kamiin ila aboo kana gabbaas. Keessa jira nama keessa jira akka keessa jiru kana agarre. Koy me ifa sirreeffannaa yeesh. Yaa akkas godhi. Video on time fayda. Kan haasawun Soodisha na dhagaarta. Wala dhageeffadhu. Milike Soodisha yeroo tokko na dhageeffadhu mee? Yeroo tokko laa dhageeffadhu. Nam kuma tokkoof 200 jala jira. Nam kuma tokkoof 200 keessa yoo xiqqaate amaara 200 jala jira. Yoo ati qabdee asirratti ibidda xiqqabsiifte ofii sheer godhan sii galee. Jaalatanii osoo hin taane dirqamaa sheer godhan. Adda kadhannee osoo hin finne. Intuminiyyuu dhageeffadhu laa buleessoo jarri gaara jirti nuti gaara hin jirru habiibi. Maal ta'a dagatuma mitumamee Wallaahi buleessoo ila dhageeffadhu. Waan gootu sulisha intumin gurbaa sibiila diimeffadhu sikiin yoo jiraate gara duubatiin itti qabi ofiin iyya jaalatee miti. Mangad yaa abaa mucaan iyya rakkoon qabuuti sadii kasanii rakkoon qabuuti. Sikiin isin mul'isin sikiin isin mul'isin gara duubatiin itti qabi minim ofiin iyya mucaan jaalatee miti. Wallaahi maal taate gara duubatiin diimeffadhuuti yoo isaaf dantaa qabaate malee. Ma isa kennes akkas gochaa jira libar. Jalli sibiila diimaadhaan kuma. Dhiisnala dhiiga kana caalatti iyyansa isaatu murteessaadha. Uuna qaba naga dhiisaa yaazuu dhiiga kun jechuu isaa wayya bar. Nam kuma tokkoof 200 jala jira bar kana keessa ciraan jira. Wallahi eega. Maliktii waan isin akkas godhaan rakkoon qabayyee. Maal jedhama maqaan isaa? Ante? Efreem. አቤት ኤፍሬም አሁን ለቤተሰቦች ለአማራ ልጆች መልእክት እንድታስተላልፍ ነው የምፈልገው። እሺ ምን አይነት መግለጽ ስላለ ገብቷል? የኛ ልጅ ለሳምንት ይዞት ጨፍኖት ታግቶት የያዙት ልጅ እስኪለቀቅ ድረስ እኛም ይሄ ልጅ አንለቅም ብሎናል ብለህ ተናገራለህ። እሺ ያው እሺ በቃ እናገራለሁ። ያው እንደምታዩኝ ነው እንግዲህ ተይዣለሁ። ብዙ ነገር እንደርሶብኛል። እሺ ወር ይጃላ ከነኝ ተን ገስቲ ሳኒት ራት ሼር ጎዳ ፊት ወደ ካሜራ እሺ ወር ይጃላ ከነኝ ተን ገስቲ ሳኒት ራት ሼር ጎዳ ወር ይጃላ ከነኝ ተን ገስቲ ሳኒት ራት ከዚህ ማውጣት ትፈልጋለህ ብራዘር? ይኸውልህ ከዚህ ማውጣት እሺ ወር ይጃላ ተን ገስቲ ሳኒት ራት ሼር ጎዳ ኮፕሊንግ ኢለ ጎዳ ሼር ጎዳ ገስቲ ሳኒት ራት ላ ለሁላችንም ሰላም ወንድም ያለ አዳምጠን እንመለን ወንድም ያለ ዞሮ ነገር እስከ ታስተካከለ ድረስ የሆነው እስከሚሆን እዚህ ሆነ ግን ብራዘር አሁን ማስተካከል አይደለም የምንፈልገው የታገቱት ልጅ እንዲለቀቅ ነው። ገብቷል? የታገቱት ልጅ እንዲለቀቅ ነው የምንፈልገው። ለራስ ለነፍስ ስትል እንደዚህ አይነት
Fuula mul'atu jedhaan abbo fuula naa mul'atu fuula mul'ataa jiru. ፊት ወደ ካሜራ ብያለሁ። ለወንድሜ ፊት ወደ ካሜራ ጉን ነው ለኛ ለደህንነታችን መንግስት ይመጣባል እንደዛ ነው እንጂ እኔ ይኝና መንግስት አይደለም መንግስት ስር የለም የሚፈልገው ፊት ካሜራ ወደ ካሜራ እንድታደርግ ነው። እሺ ወቃ አትቀልድ እንግዳ አይደለንም። ዘኑ Fuula mul'isa dubartii ወይ ካሜራ ራሲisa fuula mul'isa. Fuula mul'isa kan ካሜራ irratti fuula mul'isa. ቱሊሻ ፕሊዝ ማሊፍ ንበይዳ ፉሊሳ ሙለቹን ድርቀማ እነሱ እንዲያውቁ ማለት ነው። አዎ ያው ችግር የለም። እሺ ጆለተነቱ ዲደ በቃ ዲዱፍ ዲዳኒ ዲድና ፕሊዝ ወረ ጀራ ጀርታ ሼር ጎዳ ወላ ጀራ ጀርታ ጉቱን ከሰነም ኩማ ዲቦ ፍሪ ምት ቆማ ሼር ጎዳ ፊን ዱፍቲና ተለብዳና እከካም ሼር ጎዳ ረት ማን ሃዳራ እና ወንድሜ እኛ ያለንበት ሁኔታ ለነሱም ለኛም እኛ ነን የምናውቅ ያለንበትን ገብቷል። ያ ማስተላለፍ እኔ ወንድሜ አይደለም እሱ ይገበናል ብሮ ይኸውልህ እሱ ይገበናል ለሳምንት የታገቱት ልጅ እንዲለቀቁ ነው እኛ የምንፈልገው። ለሳምንት ተልፋለሁ ያው ተይዣለሁ እኔ አማራ ነኝ ልቀቋቸው እኛ ምን ለቀቅ በስ ነው ምለው የተወለድክበትና ያለህበት ሁኔታ ጥቀሳላችሁ። ያው የተወለድኩበት ተናግሬያለሁ። እኔ ጎንደር ልጅ ነኝ። ተናገር ችግር የለውም ተናገር። ደብረታቦር ጎንደር የተካባቢ የደብረታቦር ልጅ ነኝ። ወይ ተከና ሰው kana የደብረታቦር ልጅ abdi wanta kabicha way takana ha sawu kana jarana isin ha jedhu duuda keessa dhiita akkanatti sirraa'ee kana so jira video hin banina duubaan dhiita haqqisa video banina jedha ha sawu gaafadhu abdi na tafartu ያይ ዘመን ምን አይነት ዘመን ነው? አብዲ ቪዲዮ ወራበሜ ለፈጅራቲ ማ ወሊንጂን ከምተን ሲሲን ኦ ቪዲዮ መጣሱ በርባዳ ቪዲዮ መጣስኒቲ ኦምቢር ሜጀል ሲቆይ ኦምቢር ዱቢና ከሲሚቲ ጀሪ ኩኒ ቪዲዮ በኒና ጆሌን ከኒ ቪዲዮ በኒና ዋን ሁንዳዋን በይኑፍ ከዚ ቪዲዮ በኒና አመራ ገሩ ነሚቻን አመራቱ ነሚቻ መረቂሳ ብራዘር ኤፍሬም ይሄ እነሱ የታገቱት በእድሜም ካንተ